Gaafa qubeen kun afaan Oromootiin investeerin tokko hin barsiisa yaani oluma ka'e akkanuma maraate. Hiriyaa kiyya tokkotu jira inni jalqabee dinkuu dayyaasanii autoo makaanik leegalee barsiisu. Makaanikiin ni baratan, manjafaan ni baratan, barsiisummaa ni baratan, fayyaa ni baratan, ijaarsa. Hojii galchuu hojii jaalachiisuuf fataafashoon barbaachisa. Bal'inni ani bal'isee halkanii guyyaa ijoollee dullaan qusanii fiigaa guddisu kuni nama gargar dhukkuba ta'e. Haamileen kiyya achirra cimaa dhufe. Dhaamsa uummata kiyyaa wanti dhaamu yeroo hundaa hojii uumaa. Booda haga barnoota ijoolleen baratti na caalu kaatee hinaaffannaa dhagameeti otuma warri na dhoogu manumatti barnoota ijoollee guyyaa barattee galgala galtuu irra qayyabataa utuma deemu qixa isaanii qormaataa bahee ture. Achiin booda jarri na biraa fagaattee jennaan fiigeetuma badee abbaa kiyya biraa fiigeetuma na tamaa galee. Indee buqeetan maaf isaanii waa lamaan na sobaa turan yennaa sana akka ijoollee ta'e tokko horii hojii waan jaaladhuuf horii jabbilee kana hintisaa fi karra banaa hin cufaa fi kanumaaf akka biraa deemuu hin barbaanne abbaan kiyya tokko kana haga mana barnootaa galle ammoo waldaan dargaggoota Arsii baratanii barsiisuu kana keessatti barataan hunduu akka hirmaatu godhe warri nu dura jiru. Warri nu dura jiru sunillee san guddaan hanqisee hin jiru. Namni tokkochatti kutaa 9 gaheera. Namni tokkochi. Namni kun Gabra Mikaa'el Falamaa jedhanii maqaan isaa ka durii Gishiraa jedhanii ijoollee naannoo godina Arsii lixaa kana ammallee umriin hin jiru nama guddaa. Barnoota kana akka itti bilchaatee namni keenya baratee deemuun karaa misoonii kanaan tattaaffii godhee kan uume isa jechuu dandeenya. Isatti aanee namni 3-4 jiru. Isatti aananii Atoo Bayyanee Badhaasoo jiru. Ashannaafi Waddeessoo ka jedhan jiru. Haile Gabreel Laqqaboo ka jedhan kunniiniif maqaan isaaniillee hin kaane nama hedduutu jira. Warri kun warra nu hangafaati. Baratanii waan baratan kanaan biyya keessan barsiisaa nuun jedhan. Maali hin barsiifne yoo geenne barsiifne hagasiif hin barannaa jennaan. Amma yeroo san akka carraa ta'ee uffata miidhaadhaa jettee misooniin tun Seventh Day Adventist kan warra guyyaa qidaamee kana ulfeeffatan yoo kabajatan. Isaan keessatti mana tamaarii achi keessa gurmoomni hunyaa nu barnoota keenyatti fufnaa warri nu hangafaa dhaqeetti yeeyyama gaafate. Naannoo keenyatti amma ijoolleen sun waan itti himuu warra saniin. Gara guddoo lubbuun jiran waan itti himuu faranjiinillee itti himtan jennu. Bichaa yaada qabaniin yaada gaarii kana badhisanii fudhatanii jennaan fudhannee isarraa hirmaannee nullee itti marteen osinne gaafa elementarii kana fixachuu kaanee karaa bakka nama itti gargaarru geenne isaan nu dur bahanii warri barate kun kutaa 8 qabee 7 qabee 6 qabee akka 10 akka 9 baratanii dachaan marsaa lammaffaatiif marsaa sadaffaarra nu baane. Akkuma daangaa eessa godhanidha. Odoon barsiisin ilmi Arsii kutaa 8 dhufee haayiskuulii galuun qabu. Kun dirqama akka miliitarii tokko bitti 12 fitanii akka barsiisan. Just akkasitti awaajji. Namni walii dhaga'innaa saanuu keenya lixiqa waan ta'eef akkasiin bahee anillee carraan gahee baradhee bakka baradheessanii itti barsiisanii barataa guddaa argee maqaan kiyya ka'ee dhufanii achitti nama daalanii inni barsiisu baay'ee na jaalatanii haga ani hin dandeenye olitti maqaa guddaa na kennan. Kun hamilee natti hore. Warra hangaffan kiyyaa kayoosan nu hordofu jechuudha kayoosan hooggana. Achiin booda kontiinis wanti sun addaan hin cinne utuma barsiifnu jijjiiramni dargii dhufe. Gaafa jijjiiramni dargii dhufe kan nu heeyyame itti nu heeyyamanii watara jedhanii asii olitti gama aanaa nageelletitti namni tokko qotee bulaan abbaan isaa ristii qaba. Ristittii san ristii namni qabu irratti mana tamaarii shinii dhaabnaa fidaa jedha. Mana tamaarii tokkotti tufaa hojii jedhanii isaanii abbaa ofii irraa fuudhanii kaartaa lafaa qabanii kaartaa illee miti darsanii waa lafaan fudhatan kana keetanii isaan nu kennanii manni sun baran akka carraa ta'ee pirpaaratooriin itti banameera. Fooqeen ijaarame. Mootummaan fudhate. Gaafas gara mana 50 wayiiti jalqabsiifne. Baadiyyaa keessatti
waggaan eda'amu maraanuu mana tamaarii bakka 4-5 fi uummanni nu gaafata qe'ee nu dhaabaa jedhanii ufii dandhee ijaarraa lafa dhagaan barcumaan qabnu dhagaa waa muka dalgaa kan gudeelcha fidnee kaannee teennaa durbi akka barattuun rakkoo durbi teennallee kadhoo uffatti yoo san yoo isiin teettu cinaan tokko kadhoon cinaa tokko dhossiti cinaan tokko qullaa ta'a. Kanaaf akka isiin hin qaanofne baanee carqii kadhannee Haayile Sillaasee gaafanne. Ka gaafatu amma anaa miti sadarkaa gaafii sanii ga'een jiru ayyoos ijoollee. Warra hangaffan kiyyaa kana warra akka Gabra Mikaa'el Falamaa jedhan Bayyanee Badhaasoo Ashannaa fi Waddeessoo Tigroo Ganamoo maqaan isaa kanaaf ka kana fakkaatu kunniin bahee gaafate. Lubbuun hin jiru kan jirrellee jiru. Achi keessa lufneetti dargiin gaafa dhufe mana tamaarii kun akka hin jinne kadhanne qotee bulaa kenna. Bulchaa nama cimaa watu jira. Shashamanneen kun yoo san Shawaa Kiflaa garii ijaara. Waan akkanaa ijaarreerra nu gargaari jennee bulchaa Oromoo nama jabaa wayii kadhanne. Lubbuun hin jiru namni sun Dabalaatiin Koloneel Dabalaatiin sayyan nama cimaa wayii. Amma kadhannaan timirti ministeerii yennoo sun jijjiiramu dhufee jira. Timirti ministeeriin ka Oromiyaa Ayoosan dhufee amma dhufiitti ma Ihadegi kana. Dargiinis kana nuu fudhate. Mootummaan kunillee fudhatee manneen kunniin amma gara iskuulii jijjiiramaa jira. Ka Ayoosan nu haga kutaa 4 banuu ka dandeenye. Kana fakkaata. Tole waan gaariidha. Mee obbo Ayyaleen eessarraa ka'aniiti miiliyoonera kataan har'a ka'umsi maali? Maatii marraa yommuu jidduma keessa dalaganii immoo maal dalaganiiti amma har'a miiliyoonera kataan? Ani miiliyoonera ta'uu kiyyan beeku. Nama naan jedha malee ana gasillee ga'een jiru. Garuu qabeenya horadheeraa galannaa ga'u qabeenya kana horadheen ifaa jeetuma. Achiin kaka'e ani carraa barnootaa argachuu hin dandeenye rakkoo wayii qunnameetti yeroo Haayile Sillaasee kana mana waraanaa gale. Dheefa keessa dheedabbaanii jedhama manni Oromoo. Waan wayii dhalatee waan wayii maqaan kiyyaa xureessanii jechuun abbaa kiyyatti himanii ilma kan kee hin ajjeefnaa yookaan waan akkanaa hujeeraa jedhaniiti. Wanti sunillee abbaa kiyya namni horii wayii dhooggataniiti. Nama muka mursiisu jira. Muka mursiisee gindii gurguratu. Abbaan kiyya wanta qabaa. Wanta kana keessa muka dheeraa jira. Birbirsa jechuu beektaa? Birbirsa kana mursiiseeti suyyuun baadgilliin jedhanii namichi sun nama shaabi'aati. Birriin kennuufi. Abbaan kiyya gaafuu hin dhufa. Yoo inni dhufe abbaa kiyya callaa miti daraboon abbaa kiyyaa warri lafa qabu hunduu yoo dhufu mana daadhii hootu jira guyyaa kana. Achi dhaqanii haguma feetan haa nyaatanii haguma dhuganii anatu kan falaa fi jarri kun baala ulataa kiyya jedheeti karaa biraatiin. Karaa biraatiin karaa jarri hin yoo dhufan daadhii jala kaa'anii. Daadhii jala kaa'anii qorsoo baaqelaa kana bira kaa'anii ani uffata mana barnootaa galaa siqee amma manni barnootaa asii hin jiru ulee biraatti haayiskuulii galaa birrina gurgurii suyyumaa dhufu nan jira abbaan kiyya. Suyyuma hin dhufu suyyum gaafa dhufe jaarsi daadhii birillee 2-3 buusanii fi baaqelaa boqoltii kana jala kaa'anii nama hedduu ta'anii kan duuniyaa ta'an hedduu taphatan dhugan amma birrin argadhu. Booda ifa abbaa kiyyaallee garaan nyaatee wanni biraallee hin jira akka tuquun barbaachifne. Muka kana jala ka'ee gurguree tokko kan irratti bakkachuu danda'e. Deebi'eet namatti wallolee bakka cidhaa wayiitti namni sun rakkoo wayii dhalatee kanuma keessa namicha sun na hiisisuuf xabaqaa bitee xabaqaa kanaan mucaa kana akkasuma godhee jedhani. Waraana ka galuun dheesseeti. Dheessee gara waraana jalaa gale. Hiriyyaan kiyya ammoo kana waliin waan kana keessa jiru carraa wayii fixateera barsiisa biyya Ameerikaa dhaqe. Biyya Ameerikaa yoo dhaqu inni carraa argatee as jiraatee mana waraanaa keessa hafee achiin booda dirqamni yeroo san mana waraanaa irra qabnu waggaa 7 mootummaa koo jennu. Waggaa 7 booda yoo barbaanne itti fufnaa mana waraanaa san keessatti. Dirqamni 7 waan ta'eef 7 san yoo hin gahin mootummaan na barsiise. Waggaa 3 dippiloomaan na barsiise warroota genne. Kana ka barnoota irraa na kute achiin booda mana barnootaa sanii tabaya'anii daldalaa ta'e. Gaaf daldalaa ta'e saantiimii qabadheen dhufneen. Abbaa kiyya deebi'ee lafti fudhatamee jira. Amma mana waraanaa keessa galee
jedhee timnee na simachuu dhufanii na bu'anii waan naa godhan hundaa naan mari'achuu yaalanii naan mari'atanii yennaa filannoon kiyya daldala akka ta'u itti. Daldalummaa si barbaachisa qarshii. Nu qarshii hin qabnu rustii nurraa fudhatanii ka'atii fa'aa waajjee nurraa fudhachiiftee kanaaf gada olanatti maaranii. Yennaa sanii dabballee warra inni lafti maree laaraashuu ka jedhu kana labsa adeemee kana achiin booda looni obboleessi kiyyaaf abbaan kiyya obboleessi kiyya sangaa lamaan gurguddaa naa kenne abbaan kiyyaa guu dandeetti horii qaban yoo san gurgudhu jedhaniin horii walumatti gara horii 20 wayii gurguradheet waan makiinaan bitadhu argadheet laandroveerii mooftuu wayii bitadhe tamaa achi mujjaan itti baheeru waa itti baaniiran isi bitadhe galee makaanikii waan ta'eef isi qurceetuma karaa ittiin bahee ka'umsi kiyya kana makiinaan sun ammallee manjaa faqaat wayii leenjii konkolaachisummaa kana baneeti isa keessa barsiiftuu muuzeemii kaa'eera. Isimaan barsiisaarra ilmaan keenya kabaratu kanneen kana ka'umsi kiyya achi ka'eeti. Mee kabraa immoo duratti kaafnee namoota barsiisuu ni ulfaata keessattuu bara sanirraas ta'ee waa hedduutu jira garuu isin akkamitti ilma namaa kana barsiisuuf maaltu isin kakaase akkamitti eegaltaniiti sadarkaa dakaarraa hangasii kan dhuftan? Gaaffii bareedaa galatoome. Ani akkuma duraan tuqeetti waggaa tokko bahee barsiisee gaaf jedhu maqaa humna kiyyaa oliitiin naa kenname hiriyoota tiyyarraa hooggantoota tiyyarraa maqaa akkamittiin naa kenname dandeettima. Dandeettii qabaa barataa miilaan keessa deemee barataa kotta ijoollee barsiifadha jedha abbootii bira dhagee. Afaan kennan waan dubbadhuuf wanti itti qaana'uun hin jiru. Uummata kennan waan dubbadhuuf ilmaan keessan barsiifadha. Mi'aan mana barnootaa kun hubadheera. Garamaan yoo an kadhadhuuf naa cinqamanii naa yaadanii seenii buna dhugi jedhanii nama waliin deemnu jira. Koree mana barnoota itti barsiisuu kun koree bulchiinsa hooggansaatti jira miti. Namni gurguddaan isa waliin dhaqee deemee gara nyaattoo itti horadhe. Ijoollee fidanii na bira galchan. Ijoolleen durbaan barattuu san hin galchan. Akka saalaatiitti yoo gaafannullee ayyaayyaa sadhiis waan san maqaan deemnu jira. Tadhiiraa abbaan tokkichi ijoollee lamallee sadellee irra lufee ijoollee namichi masaan akka jabbii holoon tiffatullee haawwatiillee kadhadhee dhossituu na bira ergi saafaallee ganamallee jedhanii akkasiin barsiifne kun barataa guddaa argadhee maqaa guddaa naa kenna. Anillee hamileen kiyya achirra cimaa dhufe. Achiin booda mana waraanaa ka gale. Mana waraanaa galee achi keessaa barnoota kiyyallee galgalaan bakka mana mootummaa keessa siffataa akkuma waa dubbisaa jedhuun sammuun kiyyallee banamee akkuma laabireerii seenaa waa dubbiftuun waa hubataa adeemta biyya ormaa dhaqee ammoo biyya ormaa tattaallee waan baay'ee arge. Biyya keenya biyya caaleeru arge. Kuni gaafa achii deebee daldalattii tiyya makiinaa tiyya mooftuu sun qabadhee bahu saantibii argadhe. Nama saantibii argadhe kana maal hojjaa ka jedhe. Akkuma maal jedhan namni afaan Amaaraatiin manifesti ka jedhan kun afaan keenya yaa'a jedhanii uumama akkana kan nabbuleet uummata kiyya gargaaree du'uu qaba haga jiru gargaaru qaba ka jedhu nabbule maaliin gargaara ka jedhu ammoo baruma baraan akkuma siffatu saantibii argadhuun na dhufee sirna gaafa investimentiin sirna barnoota kun awaajame manni kun ijaaramee jiru. Waan nama mallachiisaati. Namni wayii dhufee afaan yeroo san qubeen afaan Amaaraatiin kenname afaan Amaaraatti jira. Afaan Oromootiin illee bahe. Wanni ani eeggadhu gaafa qubeen kun afaan Oromootiin investieriin tokko hin barsiisa yaani oluma ka'e akka nun maraate. Akka nun maraateeti ka'e. Hiriyyaa kiyya tokkotu jira inni jalqabee dinquu dayyaas jedhanii. Isa bira dhaqeetti ati jalqabdeertaa mee maal na barbaachisa jennaan uumamaan barbaachisu mana yoo qabaatte uumama jedhee na himee namni biraallee kama kenna watu shimni kan jalqabee saa irratti wanni illee na qabsiisee nafneen barnoota Oromiyaa keessatti labsii ofii dhaga'e. Labsii kana labsame afaan Amaaraatiin magaazeen Irshaa Sabil Gabaa Dirjit jedhu gama as nagee alaluu kanatti ganda kudhan jedhame achitti namni wayii jalqabee barsiisa jedhe.
Ijoolleen fira kiyyaa ijoollee gara kurnyaa ol taatee bira dhufte. Barnoonni jalqabamee jira sartifikeettii barsiisummaan kottu nu gargaarna jedhan. Nu kaffalna jedhan. Barnoota argattanii yoo barnoota kana barattan isin waggaa hagam waggaa tokko jedhan kotta. Beenaa isin kaffala dhaqa. Ganama dhufee isin kaffala saafana dhufan. Ani yoo sammana kana ijaara. Dhaqa ijoollee 12 yoo kaffala. Ijoollee 12 kanatti maali? Birri 1000 kaffalan. Ijoollee kana kaffala. Semestera ma kam semestera tokko kaffalee. Semestera lammaffaa illee kaffalee. Ijoollee tana oduu hin eebbifan waggaa 3 gahe. Akkumaan ammana barnoota kanatti seenu. Ijoolleen marnoonni dhufee jira. Maandeellaa timirti nisin maandeellaa timirti bitiyanii dhufanii. Jaarri sun warra amma gamcitee hafeeru sanneen. Warra gamatti citee hafeeru kilaas warra gamanaallee amma garasi taatu sanneen. Amma manni tamaarii kun maaf ta'ee beebba dhabdan jedhee yoo gadheenu seera qabeessaa miti. Oromoota harka qabeera. Maafi afaan Oromoo malee afaan Amaraatiin naannoo keenya keessa giddiin barsiisan. Tuffii jedhan. Akka naa deebi'amu naa gale. Otoo afaan Oromootiin barnoota eeyyamsiisanii ni barsiiftu uummata keenya. Eeyyama kennitu jedhee gaafadha. Jedhan. Ijaarsa mana kanaa jalqabee otoo hin xumuriin ulee dhaquun beeku. Oromiyaa biiroo illee hin beeku. Timirti ministeerii keessa jechuu hin dhaga'a. Walumaa kee timirti ministeerii dhaqa. Maratti kiiloo. Lafa hin beeku. Lafa jalqabu eessaa akka jalqabu illee hin beeku. Booda kuni maaltu kana godha? Keessa kiyya keessa hawwiin jiru guddaa waan ta'e. Odoo waan kana arge uummata kiyya gargaaree du'ullee lammuu ofii hin gaaffuu ka jedhu. Yoo dhaqu akka carraa ta'ee nama umurii narra xiqqaa wayii timirti ministeerii keessatti mucaan kun nama naannoo Matakkal. Naannoo Matakkal. Gurbaan kun Matakkalii anka beeku warra gamaatiin beeka. Inni afaanillee hin beeka mucaan. Ambe ati ayyala miti naan jedhu. Obboleessa kiyya wajjin barataniirtanii daawwitii ka ta'u inni hiriyaa kan keetti daawwitiin beektu daawwiti akkasii jedhee na himaqa. Hin beekne almaannaa isaati. Amma as keessa ati maali? Kifilee ati kana maal barbaadda? Faqaada barbaachuu dhufee mana barnootaa banachuu ol ka'e. Waan baran jenne oluma ka'eeti asii fudhatan jedheeti kaarkuleemii xiqqoo kitaaba xiqqoo wayinaa baasa. Tokko kitaabni kun kitaabni xiqqoo afaan Amaaraatti jijjiirameera. Tokko Ingiliffaan. Oromiffaa ammoo erginee fi jirraa kaarkuleemii kana jijjiirraa jennee Oromiyaatti ergineerraa Oromiyaa dhaqee nageessa. Kam jedheeti. Gammachuun hagas jiru kiyyaan gammadee beeku. Oromiyaa eessa jedhee yoo gaafa saarisee hin dhaqe Oromiyaa. Yoo dhaqu nama keenya amma Oromiyaa eegatee nama keenya namni keenya illee gaara bilchaatee hin jiru ka dubbatan afaan maqaan dubbatan nama nama. Mee biiroon eeyyamee eessa jee kan gaafate. Inni dhaqu walqabsa saafanii afoo kaaniiranii maqaa namaa afoo kaaniiran. Mucattii takka Asteer Midhaassoo Nabii jedhamti. Midhaassoo Nabii kun kennuma ta'amee bira taa'e. Akka namaa hojii kompiitara hojii ol kaatee na laalte. Ayi sin beeku abbeetiif akaakayyuu kan kee beekaa jee. Hin kolfite. Isaan kenna warra kenna waan ta'aniif ati kan biraa ta'uu dandeenya. Afaan kamitti dubbiseen. Nan kolfite namni naannoo isii jiru dha. Mucaa yoon afaan hin beektu kataba dhalatteerti. Ofii ammoo abbaan akaakayyuun isiin achuma jira. Waan akkanaa barbaadaa jennaan. Egaa waan akkanaa kabaatu amma akkaan fedhiin kee guddate hubatte. Kaatee alaqaa ofii bitatte. Achiin na waamte. Keessummaa bira baaftee namoota si barbaadaa gaafii inni isaan gaafataaraan guddaa deebisuu hin dandeenye bee jedhu. Yoo dhaqu nuti nama kiyyaa darjaa as fayyamaa nama wallaggaati. Maal barbaaddu naan jedhe itti hime. Nama kaarkuleemii qabdu kaarkuleemii hojjetan irratti nu jedhe. Hin qabu nama kaarkuleemii hojjetu illee beeku kaarkuleemii illee afaan kamiin hojjetu jennaan. Kaarkuleemiin kan itti hojjetamu afaanumatti barbaadden hojii. Nama biraatiin na dabarse. Mala akkuu jedhan yoo bira dhaqu namichi kun barsiisaa biyya ture. Biyya sanitti. Mala akkuu akkuma jedhan. Lalaalee jaasaa kiyyaadhaan. Ati obboleessa amarrashiitti miti naan jedha. Amarrashi obboleettiitii amarrashi kurrosu. Daa'imni xiqqaan akkamitti nama guddaa tataa jedhee naa bo'eeti. Maal barbaaddan jedha. Anaan ka gorsanii na erganiidhani.
TTI fi TTC yeroon illee poorshiiniin barnoota illee misgabaan illee darbee jira. Ofii mana kana ijaaradheera. Ka jalaa kana ijaaree kana jalqabee rafuu eegata. Barnoonni barbaadu barsiisummaa sartifikeetii fi dippiloomaa. Barsiisummaan duraa sartifikeetiin ka barsiiftu leenjii barsiisotaati. Baratama 10+2 ka jedhu kana bakka hin ga'uuf isaa malee. Kabraa hoonaan jedhu fayyaa jedhee. Hawwii guddaa qabu. Hawwiin gosa 3-4 qabna jedhe. Kan hundaa dandeetta hin danda'e. Jiru kiyyaan sodaan beeku. Sodaadhaan beeku. Waan nama uumame maal fa'a barbaade? Clinical nurse, pharmacy, laboratory jedhee kan itti gala. Clinical nurse, pharmacy, laboratory sadiin kun egaa HO sadarkaa digriitti barsiiftaa amma sadiin kana yoo dandeette kana godhuu dandeetta hin danda'a. Hin danda'a jedha ara malee hin danda'u hin danda'a kiyyaan beeku waan. Saantiifii xiqqoo waan qabuuf waan qabe sana itti fixee makiinota qaba. Anuma kana saantiifii biraa ijaarsuuf fixeera makiinota lamaa wayii ka gurguradhu jira. Kabraa bakka buuseera. Ishee dandeette. Karkulamii barbaaddu Amaariffaan, barbaaddu Ingiliffaan, barbaaddu Oromiffaan sa'aatii. Amaariffaan jiru. Oromiffaa fi Ingiliffaan ka keessatti hin baaddeessu. Karkulee muujjeen beeku waan qo'inni kana. Yoo tokko goreen jalaa baatee yoo jedhe ogeessa wayii ka fayyaati daldale. Ka fayyaa amma mucayyoo mana ta'e isaa na bira qaxaramteetti. Gurbichi nama biyya keenya ammallee jira doktora. Isa bilbila gaafa. Hin danda'amaa jedhe. Karkuleen akkana jalaa hin baanne ati eessa jirta jee gaafa. Addis Ababa kan Addis Ababa lafti si'aa nyaatu Addis Ababa beektee uduna bira namni kun dabbi na dhaqqaban. Halkan bira taa'ee namichi caatii nyaataa itti ciree hojjechiisaa gosa ganuu qabdee. Hindaa'e. Amma ka'ii wanni kun rakkoon hin jiru. Karkulee minuu sii kennina. Ka barsiisummaa. Ka fayyaa kun sii ulfaata jenna. Wanni natti ulfaata lafa kanarra hin jiru. Namicha nama waliin naa qaba jedhe ogeessa ka farmaasii illee qabne. Meeshaa bitta gattaa'ee baankiin yeroo san cheekiin lagana badhatee jira. Dabtaraan jira birriin. Yema san cheekii banee Addis Ababa. Cheekiin birrii hagana baafachuu hin danda'a. Haga birrii kumaa ol baafachuu hin dandeettu dabtaraan yoo san. Hagana birrii gadi naqee irra deemee ogeessa fidadhee daldala argadhee dhiqaa bitaa oole. Sa'aatii 9 dhiqaa kana tuulee namicha bira dhaqe. Riisiitii waliin dhiqaa oole ogeessa kan kee fidi naalaal dhi'ee. Makiinaa kana baneeti. Kana laalee ija keessa ilaale. Kana haraa hin bitte kurkutu riisiitii. Eessaa bittu akkasuma qassala. Boruu ganama shashmanni dhaqachi eegi nama si bilaalu ergana. Mana barnootaa seenuun kiyya kana wanti seenii fille kana. Achi booda hanga keejii irraa hanga maastarsii bal'anii jirtu amma akkam dameen babal'atee jira jedhan. Dameen bal'atee jira. Bal'atuu qofa osoo hin taane bal'isu jira. Bal'isutti akka jirruun nama hojjetu yeroo hundaa muka jaaree rimmatatti guddate itti baay'ee. Rimituun biyyee nyaattee biyyee funyaatu kana tulteetti mukuma kana balleessuuf hojii namni hojii kana balleessuuf baadha. Bal'inni ani bal'isee halkanii guyyaa ijoolleetti duullaan qusanii fiigaa guddisu kuni nama gargar dhukkuba ta'e. Saba keenya odoo hin ta'in saba biraatti dhukkuba hamaa ta'e. Kuni mana barnootaa waggaa darbe. Kana lamaan utumaan hin beekne manni barnootaa kana cuufne irra jedhanii miidiyaa maanii dhaaganine. Maal dhageettirta miidiyaan akkana jedhaa adama cuufnee jedheera namni. Adda nama dhahuuf yoo ta'ani sima qabatanii sidhaanii. Harkuma kan kee mirga qabatanii bitaa qabatanii mirga sidhaanii. Nama kenneen ka of hin beekne kana qabataniiti. Dhufanii inni kana godhaa jedha akkas godhaa jedhanii wanni akkas ta'eeru waan baay'ee jira. Mana barnootaa cuufne jedhanii miidiyaan himan jedhanii oduma dhagayan. Adaama maaf nama hin qabnu naqanii cuufanii jedhanii ol ka'eeti biiroo maaf cuufneerra jedha. Attam cuuftanii maal balleessine. Walii galuu hin dandeenye. Booda nama alaqaa yoo ta'e hin kadhatta. Ani waan balleessine isaa jennaan ati maa hortee quuftee achuun nattu ijoolleen akkana gootee kana dhageenya jedhan. Ani quufaaf rafee hin beeku, quufee illee hin beeku. Quufee rafee illee hin beeku. Gaafa hin dhabe, itti deddeebiin dhabe. Achiin booda warra alaqaa isaanii bira dhaqee
Ishi boru laalla sibsabaa. Waan kiyya dhiisan sibsaba jedhe. Guyyaa lamaa sadii dhaga'eetti koronaan akkanuma dhiisaa jedhe. Miidiyaa kana deebaa babbaasan irratti. Feesbuukii kana gadhiisan. Mana murtii dhaga'e. Mana murtii dhaga'e xabaqaa bitaa itti seenee isin himadha jeetti. Haati moo jedhe. Mangistii kana himadha jedhee mammaa koo itti mammaake. Nama kenna wootu namnummaan arsii kuni Haayile Sillaasee bira kassanii fidaniitti itti farate Haayile Sillaasee. Sii madhagbanyi naa kenni jedhanii Haayile Sillaasee. Eessa dhatta jenna bakka bara xaalaanii dhufee si ari'aatitti dheessitee galte kaan dhaqaa jedhe. Kana itti mammaake. Namicha sin ajjeese yoo ta'e hin du'u malee yoo ta'e sin dhiisu jedhe. Achuma dhaqe. Oromiyaan seera xiqqoollee ati yoo beekte seera yoo dubbifte dhugaaf xaraddan baafata. Namni hin himatamne hin jiru seeraan ji'a seerri. Isin himadha jennaan na kolfan. Kana kolfu kuni tokko doktora jedhame tokko ammoo nama kibbaa kana nu himattee hin dandeettu nama nu himatee hin danda'u jedhan. Falaa qorachiinu. Yoo dadhabee dhiisa marree. Torban utuu hin geenye bullee afurii keessatti maxara qabadhee dhufeen. Kama jette kan goote amma nu himatta isin himadha. Guyyaa sadiin booda mana murtii dhaabsise. Yoo xabaqaan hambitaadhe nama kenna nama dandeettii qabu PhD barataa waan ani himadhe kana yoo gadi itti roobse awwaama xiqqoo himadhe unkurri narraa haa qabu. Hukati wogadanii kan yoo unkurri Oromiyaa keessa himadhe Attanuu Oromiyaa himanna nu federaala. Federaalli waaqa bu'eera namatu uume malee. Oromiyaan ammoo waaqa malee haadha malee dhalateera. Booda dhufanii mana murtii dhaabatanii manni murtii bitaa mirgaan nu ilaalee ka'etti. Kun himanni sirrii. Himata sirrii ta'e kana murtii murteessuuf qabatan. Murtii naa murteessan. Ka qara dhaadate kuuwwan kun achi kufee hin deebi'anii bakkeen ittiin bilbilan biiroo ministeera lafti ittiin bilbilan jiru. Warri akkana himateeru na dura gara 3-4 jira. Tigraayin keessatti, Wallaggaan keessatti, Oromiyaa, Harargee keessatti. Bata kamitti jedhu kun ofii maqaan ka'ee samii ga'u kiyya. Nu himatan jedhan. Galma abbaa gadaa kan jedhantu jira. Federaal wokil. Qara Oromiyaa balaaleffataadha. Oromiyaan nu himatee hin danda'u jedhan. Mormiin isaanii kan federaalillee itti murteesse. Oliyyatan. Xaqilaa Firdi Beet kan jedhan Addis Ababa ga'e. Ammallee itti murtaa'e. Sabbarii addaa borutti waan murtaa'atu jira. Isa dhumaa kenna. Gulmumatti bakki 3 dhumatee arfaffaa isa dhumaa. Dhibbatti inni hojii yaadaan akka dhumuu beeka. Maaf dhugaa irratti waan ta'eef seeraan anama kana dubbiin amma gaafii kan keetti deebi'uuf hojii haganaa kana saffisan hojjedhu anamma akkuma siin jedhe hamilee horadha. Hamileen kiyya ijoollee waggaa 18-19 ta'ee innaa barsiisu sanii barataan na jajjataa. Waan si mallalchiisu barsiisaa ta'eeti. Warri kifilee gad aanaan barsiisaa keessaa ana ture. Barsiisaa 4 barsiifna. Namni 2 12 fixeera. Namni 1 11. 8 ka fixee jiru ana. Ijoolleen tun dheeraa baate. Daarektariin nurraa jijjiiramuu jedhani. Namni na jaalataa ka beeku. Eenyu isin haa ta'u jennaan ayyala jetti. Ayya tamaareen 12 fixee jiru. Naasan 12 guddaa fixee jiru. Yoo inni barsiifne hin baratu mataa yaadne hin dhayyan. Ijoolleen mootummaa fakkaata. Maaf ijoolleen akkana jaalattan isaa na baasaniiti. Maaf jaalattan jennaan nu lola jedhan, nu tuma jedhan, nu barsiisa jedhan, nu cimsa. Gaafa barnoonni isaa dhufe bariitee mun bariine jedhaa laallaa. Kuni maali kennaa isaa kenneera. Nu barsiisee akka hamaa kaawwanii caalaan barsiisetti gaafa qormaata isaa namni tokko cimuuf. Yoo kufanillee nama gorsaa namaa lola. Nu ulee isaallee sodaannu. Nu kan sodaannu kan hedannu jaalala isaati. Kana gaafa dhagaa'u akkana siin ja'arti jedhanii namichi mana barnoota isaan bulchu namicha na guddisu. Inni ammoo firummaaf soddanaa. Obboleettii hangafaa fuudha. Dandeettii kiyyallee hin beeka.
Inni ammoo wanti sodaatu maali? Soddummaan gargaarinaan jedhu nama amantii guddisu. Nama amantii kan guddisu. Ijoolleen xiyya amma ta'uu sana an barsiisu akka kutaa 4 barsiise. Doktoroota mucaa ani eessumaa fi buleettiin xiyya deettu dabalatee. Wanni namni jedhu kun deebee akka eekku. Gitalmamni tokko jedhanuun ati yoo asi lallabde deebee kan si dhageessu jiraan uummati dubbatti kan deebitee dhageette. Bakka gonni jirutti. Just waan akkasii uf caqasaa ture. Isatu na jabeesse. Inni inni na jabeessu jaalatti biyyaa tun ammoo siyaasaa kitaaba kanarratti waan saamne irraa nan bulaa dhufe na bira dubbatan. Amma namichi na guddisu kun mishineerii ta'ee Oromoon kun rakkoo ofiitii yeroo hundaa siyaasaa dubbatan gargara. Ani ennaa isaan nyaatan, ennaa isaan buna dhugan buna kennaafi. Ennaa isaan nyaatan harka gaafa. Ennaa isaan nyaatanii kaanillee harka dhiquuf kacaqasu malee nama biratti siyaasaa dubbatan manni keenya waan ta'eef. Ka fuudhee ka amma dubartiin heerumteertu tapha guddaa geetteertu obboleetti matiyyatan. Namichi kunniif obboleettiin illee nama gaarii nama arjaa waan ta'aniif mana isaatti gaarii. Wanti an caqasu kun hunduu waa'ee siyaasaati. Kuni gara siyaasaallee na fidee gara jaalala uummata kiyyaallee na fidee. Akkasanii keessa dhuftanii barnoota dhuftanii jechuudha. Xumurra kolleejjiinis akkaadaamiis Paradaayiz jedhama. Paradaayiziin akkamitti moggaastanii amma immoo ijoollee dakaraa itti haga maastarii eebbifamtu kana yoo argitan maaltu isin dhaga'u? Gaaffii bareedaa. Gammachuummaan umurii kiyya na kaa'ee haga ammaa dhibee irraa na qabe gammachuu kana. Maaf? Humna kiyyaa olitti hojjeta. Humna kiyyaa olitti maqaa kanallee arganne. Otoon hojjenne maqaa kana arganne. Garuu hojii kana kan hojjetu anaa miti kan hojjetu. Ogeessatu hojjeta. Ogeessaan waan hojjechiisuuf ogeessa kana jala deeme maaltu hanqatee warruma baratuutti na himata. Barsiisaan na jala hafeellee isantu na himata. Balma amma makiinamtee dhuftee yoo isin amma asii baatan nama irratti barattoonni. Barnoota haganaatiin duuba hafneerraa barsiisaan akkana barsiisa cimadhee nuun deebinee barsiisa akkana nurraa hafeeraa kana natti himatan. Maa barsiisaan kun bahee maaltu ari'ee maaf yaa'anii gaafadhu. Miknaatti xiqqoo anaa fi barsiisaan jabaan kan barataan barbaadu. Bulchiinsa kiyyaaf ammoo kan isaanii ishii jedhu. Wal faalleessinaa asitti. Akkana jedhee itti hima. Barsiisaaf barataa wal bira kaa'eeti isin mindaan qaxaramtaniirtanii. Kun ammoo kastamarii kiyya nugusoota kiyya kunniin beektuun isaanii dhagaayaan. Akkuma isaan qarshii qabatanii dhufaniin waamicha kenna dhaganii kan dhufaniin isa. Fedhii isaanii yoo guutan malee fedhiin kiyyan guutamu. Barsiisaan isaan gaafatan deebi'uufii qaba. Mindaa tuffataniiti kabaaniini. Na bira fidaa jedha. Danda'u hidhamansiisa. Mindaa wal caalchuun akka hin danda'amne. Mindaan haa caalamu kan jedhu jira. Mindaa abdiisee qabamu. Ka ammoo guyyaa tokkocha lamaan boo'a firaa dhaqeef cidha warraa dhaqeef qaariyaantu jira. Kana laalaa deebisaan. Barsiisaan mana barnootaallee. Kabraa ammoo hanqinni baay'ee jira. Hanqinni mana barnootaa keessaa kitaabni hanqina kan qabu jira. Bulchiinsi hanqina kan qabu jira. Hanqina kana guutuu hanqina kanaa irratti waan tokko sii kaasuu barbaada. Fayyaa kana gaafa akka itti argadhallee akka yookiin sitti misan ilma alaa qaba kan lammaffaa. Isa bilbiladheeti kitaabuma biyya kana Itoophiyaa keessa kitaabni jira. Barataan gaafa duraan jalqabu kilikaal narsi nama 60 argan. Laaboraatoorii nama 40 argan. Faarmaasiillee nama 40 argan. Nama 140. Kitaabni hin jiru Itoophiyaa keessa. Addis Ababa kan dhaqee namoonni kadhatu. Nama hin beeku. Namicha hin beeku biiroon sun kitaaba akkasii qaba jennaan kadhate. Ijallee hin jabaadha beeku. Ija amma akkanaan hin jabaadhu. Rakkoo irratti jabaadha. Waan namaa waan kana godhuuf. Kadhate na gargaara jedhee. Itoophiyaa keessa kitaabni yoo biyya ati kitaaba kana situ raabsaa fayyaa irratti gaafataman yookiin gurguri. Yoo hin qabne ammoo harcaama keessa naa kennaa jedhe. Gaara kitaaba 203 kitaaba xiqqoo akka maseetii tanniin ka faarmaasii addatti, ka laaboraatoorii addatti, ka kilikaal narsii addatti naa kenna. Waan ajaa'ibaati. Amma waggaa lammaffaatiif waggaa 8 dippiloomaa gabsiisa. Achi ija kanan kadhaa kanan hin jiru eessallee dhatteen argitanaa jedhu. Ilma kiyya bilbileet biyya ormaan adda hafsiin jedhu kadhu kitaaba na qopheessinaa ergee. Mucaan illee
anumatti baheera. Barnoota dhiisee waggaa tokko keessa fayyada. Kitaaba kontiinarii haganaa si guuteera. Faranjii haganatti si ergeera. Sharatee dhaqee fudhannaa dhaqee makiina qabadhee dhaqee kaartoonii mana kana qabuutu kan galee. Waggama san digirii dura bane. Kachii dhufu ka digiriiti. Waggaa lammaffaa hin jenne kontiinariin fe'uu jalqabee. Kunillee gaafii kan kee irraa hubuu baadhe. Taphachuu barnootaa san mul'isaa galma gahiinsa isaatii. Galma gahiinsa isaatii. Kana ta'ee ittillee kadhadhee ittillee bitee qooqa itti bulee baankii liqeeffadhee dhufee olaaluuni maqaan naa kenna. Asirratti dhibbatti argate jechuu hin dandeettu. Waan akka hunda minnaa tokko. Barnoota fayyaa kan taane ogeettii wayii barsiisichuma kiyya ka dura eeyyamanaa kenne kun intala wayii naa ramate. Garuma keenya afaanuma keenya dubbatanii booda dubbate si'a lamaa nama daalanitti 54 naa kennan. Asirra lolee. Lolee intalaan maal jedhee gaafa takka taakiin isu waa'ee dhufteerti isin leeteen isin bee barattee jirtu fayyaan anaa sinerii waan taateef jettee na hitte. Dhaqee himadhee naa qajeelessu namicha kana naa qajeelchee karaa adda addaatiin rakkoon jira kun naa qalamuu danda'e. Booda ogeeyyii qacarachoo ta'e ogeeyyiin kun professionaalii waan ta'aniif isaan ogeeyyii waan ta'aniif ogummaa ofiitiin nama dara. Ani amma bakkee madaaliituun naqu. Waan barbaachisan qajeelchan ogeeyyimatu fixa. Dipaartimentiin fakkalitiin adda baheera. Tole. Kan biraa immoo damee barnootaatiin ala hojii biraa irrattis bobbaatanii jirtan jedhanii waan akka hubaa, waan akka horsiisa loonii, bishaanii fa'aananii jedhanii kun mee maal fakkaata? Maalirra jirtan? Kunillee akka jiru ta'ee uduu achi hin geenne anamma xiyyeeffannoon kiyya kolleejjii banee digirii duraa gaaf jalqabe gubbaa gadi bu'ee deebi'e. Gadi bu'ee haayiskuulii bane, pirpaaraatoorii bane. Ammallee sadaffaa gadi bu'eetti oolmaa daa'immanii bane. Gaafa oolmaa daa'immanii banu san konkolaachisummaa bane. Waggaa tokko keessa sirna barnoota 4 bane. Tokko gaafiin guddatee dhufe dodola irraa dhufanii na gaafatu uummanni keenya kan dodola. Achitti illee dhaqee baneefi. Dillaa kanaallee uummanni gujiitiif gujiin dodola naannoo isaanii dhufe. Adaamaa ammoo xiqqii biraatiin dhaqe. Waggaa tokko keessa mana barnootaa 3 ijaara geesse. Qara waa'ee makiina asiin jedhee makiinota qaba. Makiinonni qabu kun biiraa, lallaafaa, amboohaa, midhaan illee bitaa kaa'aa, bona bitaa ganna gurguraa akkasumas santiima argachuuf jenna. Amma hojiin kun jiru mana sirna barnootaa kana gaafa argadhe maal hojjaa irraa fedhiin kiyya maal hojjaa. Kan hojii kun kan daldala midhaanillee, kan biiraallee, kan lasfaasaallee nan gammachiisu. Alkooliin dhugullee isa raabsuu hin barbaadu. Qarshii argachuuf socho'u. Makiinota waan qabu. Makiinota kiyya hojii uumu. Kanatti gaafa oollee makiinota kiyya gurguree gaara ammasii jedhu kana dhufe. Kana gaafa baanu mana barnootaa waliin ga'ee oolmaa daa'immanitti akka kolleejjii digirii duraa banee ga'ee manjaafa qalma saffannaa jalqabe. Maal wootu afaara. Uummata keenya kana qulqulleessee haqa ofii fedhuun gargaaru. Maal jecha qulqulleessaa amma dirsatti tokko yoo isaa hojjettee kaate sirris dilisee luukii tokko irratti bakka lama yoo jiraate si jibbisiisa. Gargaarsitti kabiraa kitaaba wanta. Just maal fudhadhee 8 fi 10 jidduu ijoollee turte jira. Ijoollee kana yoo barsiifne falaa'oon argamsiifnee fi uummanni kiyya akka an jedhu naan bilchaata. Amma qixxaallee dubartiin batteessitee eelee rakkeettiin yoo cinaan kun dungubanni gara galchine marmatu gubata. Cinaan tokkoon gubate. Jetti godhuu qaba kan wal qixxeessuu qaba kan jedhu. Makiinota bitee manuma tamaarii kanarraa muree jalqabsiise. Ammoo sana sammuu uummata onni uummataa keessa seenanis. Akkuma uummanni kiyya onni kiyya keessa isaan keessa maal dhabdammee jedhee gaafa. Achi keessa deebi'ee awutoo banee awutoo makaanii. Shufeeriin tokko makiinaa oofee yoo makiinaan jalaa dhaabaate akkam godhee makiinaa dhaabbii sanarra kaasee itti fayyadamuu danda'a kan jedhu awutoo makaanik leegaaliin barsiisu. Makaanikiin baratan, minjaalaa baratan, barsiisummallee baratan, fayyaallee baratan. Ahun saayinsii fi teekinooloojii irra bal'ifneerra. Ka fayyan fakkalitti gara 3 ta'e. Kana kuuwwan akka irra luufneef isisiimuuf kuuwwan ammoo
Konistirakshinii saayinsii fi teekinooloojiin jennu kuni konistirakshinii naaka isa fakkaatu ijaarsa. Uleen namni kenna anuma waliin hojii jaalatu. Hojii galchuu hojii jaalachiisuuf gidduutti tattaaffachuun barbaachisa. Faranjiin obbolaawwan aeropilaanii hojii nama lamaan kaatee akka taphaa keessa uummati Koongoo jalqabdee laastii jalqabdee hojii jalqabde. Nu akka isaanii naannoo guddaallee yoo hin qabaanne uummata keenya hojiitti yoo hin galchine gurana amma hojiin dhiphataa jira. Namni keenya kalaafu biiroo mootummaa jala dhaqee balbala dhaabatee naqataa akka jedhu. Ani dhaamsa uummata kiyyaa wanti dhaamu yeroo hundaa hojii uumaa. Ani hojii uumaa mana barnoota qofa dhuunfaan hojii uumaa. Mana barnoota leeveliitti waggaa tokko barsiiseeti barsiisummaa fi yaasa. Qubee barsiisee hunduu barsiisaa ta'e. Levelii kan waggaa sadii nama gara waggaa tokko keessa gara nama 56,700 barsiisa sunillee. Digirii irra gatee mootummaan nu afoo deemaa kanneen amma ofii barsiisaa hin hafi gara teeknikii biraatti immoo kennan. Kana barsiisaa yeroo deemu maal godhaarraa? Just mootummaa hujaarra mootummaa waliin hujaarra. Mootummaan maal barbaada? Ogeessi mana ijaaruun jiru kan karaa ijaaruun jiru kan dhagaa baqasuun jiru dhagaa garbichatu cabsamoo waan jedhanii tuffii dubartii. An dhagaa cabsee teekinooloojii konistirakshinii kana barsiisee achitti ijoollee appaaraantii baasa. Dhagaa daakaan tuuta uffadhee kophee godhadhee dhagaa innaa andaa kun daaraa sun keessa nan deemuun arginu. Kun eenyu jira daaraan ijenne galee maal jedhaa ayyaale. Maal godhana? Baabura kan deemaa daasisaa jiran argitu kun ani isaanii fakkeenya ta'uuf jasti fudhatanii jiran. Maal uummanni keenya ana waliin hojiin jaalatu. Hin baramneef jaalatu jechuudha. Udummaa kana jennu mana baaburaa haati manaatti rakkifte jennaan mana baaburaa baneef. Maaf ijoollee qabaan daldala adiita oolaa karaa fagoo dhaqee bulaa saantibii na gaafachuuf ijoolleen dhuftee saantibii gaafatte. Irsaas iskiriiptoo akka jettuun naa gala. Birrii lafa naa akka ijoolleen na rakkifti yoo isin jettu ijoollee kennee akka isin walitti hin buuneef mana baaburaa baneef. Kaarni akkana murtaa, akkana hojjaa, akkana mazzantaa hin rafinii kana godhi ijoolleen tantee yoo si gaafatte kana kennitiif yoo saratanyaan lafti walgeessuu dadhabde daabboo ijoollee bisiisii saratanyaan kenniif natti hin dubbatini. Anillee akka aariin karaa irratti kufeessi jalaan doone. Wanti sun baay'ee na gargaare. Isin of dandeettee hojii. Kanallee wanni bonuuf uummata naannoo jiru sanii mana baaburaa bannee yoo aduun itti dhiite kaayatanii mana isaaniiti deeman maalirraa baradhe kanamu naannoo gargaaruun hagam akka na gammachiisu